hal nageenya godina Oromoo keessa jiru qaama sadeeniin kan akkuma naannoo biratti kan hoogganamuu danda'u. Bulchiinsa zoonitiin qaama nageenya bulchiinsa zoonitiin qaama nageenya naannoo Amaaraatii fi kan federaalatiin. Qaamonni sadeen kun wal hubachuu dhabuun walitti qindeessuu dhabuunii fi walitti gaarreeffachuu rakkoo uume jechuudha. Bulchiinsi zoonii gaa dubbatu bulchiinsi zoonii waan tokko dubbata bulchiinsi naannoo Amaaraa kan biraa dubbata. Hamma milishaan zooniitii fi humni liyyuu hayiliin naannoo Amaaraa walitti bu'etti kan deeme. Qindoominni dhabamuudha agarra jechuudha. Akkasumas even federaalaa fi liyyuu hayiliin haala walitti gaarreeffate kan agarre. Kanaaf qaamni sadeen waliin mari'atee tarsiimoo nageenyaa waloodhaa baasee deemuun nageenyi san mirkaneessuu irratti baay'ee barbaachisaadha. Kan akka laaftuutti ilaaluun barbaachisaa miti beektaa. This is very sensitive. Nama keenya wanni akeekkachiisuu barbaadu issue of ethnic enclaves jennuun saboonni naannoo tokko keessatti marfamanii jiran walitti bu'iinsi achitti uumamu laaftuutti babal'atee gaaga'ama guddaa biyya irratti uumuu danda'a. Kan daangatee miti daangatas namni walitti bu'ee gara tokkotti dhiyeessa. Kan maal kan gara itti dhiyeessuu hin qabu. Kanaaf rakkoon achitti uumamu bakka biraattis rakkoo uumuu danda'a. Achitti illee gaaga'ama guddaa uumuu danda'a. Saniin alatti illee gaaga'ama guddaa uumuu danda'a. Kanaaf humni federaalaatii fi humni naannoo humni zoonii waliin mari'atee hojjechuudha. Kana keessatti yoo humni naannoo fakkeenyaaf liyyuu hayiliin naannoo Amaaraa sun eegsisuu kan hin dandeenye yookiin immoo imparshalitii walaba ta'ee laalamuu kan hin dandeenye taate haalli humni federaalaa haala amma godhu kanaan seenee ittiin hojjechuu danda'u irratti waliin qindaa'uu waliin batanii waliin deemuun baay'ee barbaachisaadha. In fact sadarkaa kun hundattuu yeroo ammaatti Itoophiyaa keessatti qaamonni nageenyaa local, regional, national jennuun kun waliin hojjechuun nageenya waaraa buusuudhaaf barbaachisaadha. Tokkoffaa hidhannoo guddaa jira. Naannoo san kanaaf walitti bu'iinsi saffisaan gara qawweetti kan cehu akka naannoo biraatii miti. Lammaffaa sabni Oromoo naannoo san jiru Amaara keessa waan jiruuf walitti bu'iinsi achi naatoo dallansuu guddaa Oromiyaa keessatti uumuu danda'a. Saba Amaaraa guddaatu immoo Oromiyaa keessa jira jechuudha. Yoo of eeggannoo hin deemin dubbiin ho'itee yoo deemu taate keessattuu immoo warri saboota lamaan kan walitti buusuu barbaadan walitti bu'iinsa sana irratti beenzila waan rabaniif Oromiyaa keessatti rakkoo guddaa uumuu danda'a Amaaraa fi Oromoo jidduutti. Ani immoo amma dura sirra deddeebi'ee kanan jedhu hayyoota hoogganoota dhaabbilee siyaasaa Oromoo fi Amaaraa jidduu garaagarummaan guddaan jira. Garaagarummaa guddaan kun falmiidhaan mormiidhaan atakaaroodhaan furamuu danda'a. Gara walitti bu'iinsatti deemnan garuu dhumaatii guddaa jigiinsa biyyaa diigamuu saboota lachuutu uuma. Naannoo Amaaraatiif rakkoo guddaa uuma. Naannoo Oromiyaatiif rakkoo guddaa uuma. Saba lamaaniif rakkoo guddaa uuma. Federaala kanaafis rakkoo guddaa uuma. Ethnic enclaves kan jennuun kuni biyyoota hedduu tari'an waan hin qoradhee fi waan hin baradheen kanaan waan wal qabatuuf nama kaan caalaa sensitive waan hin ta'u natti fakkaata. Yugoslaviyaas, Raashiyaas, Soviet Unionis waggaa laalte even biyyoota dhiyoo kana naannoo Siiriyaa kanas waggaa laalte balaan hamaan kan dhufu saboonni marfaman waggaa tuqamanidha. Kanaaf naannoon Amaaras waan kana seriously fudhachuudha qaba. Siyaasaa Oromoo fi Amaaraatiin wal qabsiisuu hin qabu. Kun siyaasaa keessoo isaatti fudhatee nageenya naannoo nageenya uummata Oromootis haa taatu kan qabaannis kan nagaahus keessa jiranii sana mirkaneessuun kan isaa akka ta'e. Nageenya naannoo saniitiif barbaachisaa akka ta'e akkasuma immoo nageenya lammiilee Amaaraa naannoo sanii ala jiraniif barbaachisaa akka ta'e fudhatanii deemudha. Ijoolleen abintuun kan doongoran tokko isa kana kan hubachuu dhabuudha. Dantaa saba isaaniitiif qabsaa'uun mirga saba isaaniitiif qabsaa'uun sabboonummaa saba isaanii lallisuun rakkoo hin qabu. Garuu yeroo waan akkasii godhan konsekwensiin isaa lammiilee ofii irrattuu maal akka ta'e hubachuun barbaachisaadha. Gama keenyanis haa taatu nama keenya wallootiif lammiilee keenya wallootiif waan dandeenyu hunda gochaa bira dhaabbachaa wanni goonu kamiyyuu garuu kan dubbii hammeessu osoo hin ta'in ofirraa ittisuun uummanni ofirraa ittiseera uummanni walloon aggaamii irratti warreen ofirraa ittiseera ofirraa ittisuun sun akkuma jiru ta'e dubbiin garuu gara guddaatti akka hin deemne dhaamsuuf qabbaneessuun nageenya biyya kanaatiif nageenya Oromiyaatiif barbaachisaadha akkasumas immoo nageenya uummata wallootiif barbaachisaadha. Manni kuni manni wallo guutumatti bakka uummanni Amaaraa fi Oromoo wal keessa jiraachuudha. Bakka seenanis dheeraan keessa jiru. Dildila Oromiyaa fi Amaaraati kan hin laalu. Dildila kana cabsuun uummata Oromootii fi Amaaraa addaan kutuudhaaf faayidaa guddaa qaba jechuudha warra uummata kan waliin nyaachisuu barbaaduuf. Kanaaf uummanni walloo obsa qabaachuun
aggaamii godhamu ofirraa ittisuun dirqama ta'ee asuma jirutti obsa godhachuudhaan shira shiramu hubachuudhaan ofirraa hambisuu godhuu barbaachisa. Kana irratti garuu kophaa isaa uummanni walloo godhuu hin danda'u. Mootummoonni naannoo lamaanii mootummoonni naannoo keessattuu mootummaan naannoo Amaaraa akkasumas kan Oromiyaa kan federaalaa aggaamii uummata kana irratti godhamu aggaamiin wal irratti godhamu aggaamii naannoo Amaaraa irratti godhamu aggaamii naannoo Oromiyaa irratti akkasumas sirna federaalaa irratti godhamu ta'uu hubachuudhaan humnoota naannoo san jeequudhaaf yaalan uummata bira dhaabatanii adabuun seeratti dhiyeessuun hojii isaanii fashaalsuun baay'ee barbaachisaadha. Maaliif walitti bu'insi walitti uumamu gaagama guddaadha uuma biyya kanatti. Gaagama guddaa uumuu danda'a. Kanaaf naannoo sanitti walitti bu'insi osoo hin ta'in nageenyi akka dagaagu uummattoonni naannoo san jiran mirgi isaanii kabajamee fi waliin akka jiraatan mirkaneessuu irratti waan baay'ee hojjetan. Baay'ee walitti bu'insi kun humnoota hidhateetu bakka adda addaatti dhufee jeeqaa ture malee Kamisee keessa Amaaraa fi Oromoon waliin jiraata. Haxaayee keessa Amaaraa fi Oromoon waliin jiraata. Arbuu keessa waliin jiraata. Arras waliin jiraachaa jira. Waliin dideeti ofirraa kan dhoorge. Kanaaf waliin jireenyi aadaa waliin jireenya saba lamaanii godinoota lamaanii cimeetti deemuu qaba. Kana garuu kophaa isaan danda'anii humnoonni bakka adda addaatti waliin sassaabamanii naannoo sanitti jeequmsa uumuun biyyattii gara jeequmsaatti galchuu barbaadan irraa qolachuun gahee mootummoota naannootii mootummaa naannoo Amaaraatii fi kan mootummaa federaalaati.